Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya nuti nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Isinillee akka nagaa qabdan abdii rabbiirraa hin qaba. Daawwattoota kiyya akkam jirtan mi nagaa keessanii jiruun jireenyi baadhaa aafiyaan keessan akkamiin isinin jedha daawwattoota kiyya. Baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja isinin jedha bakka jirtantti rabbi isin bira haa jiraatu isinin jecha. Har'a wanta baay'ee natti dhagahame wanta baay'ee na aarse qabadhee isinin dhufe daawwattoota kiyya. Innis maali yoo naan jettan samoona kana mucayyoo takkatu TikTok irratti baay'ee boottii baay'ee gadditi. Shamarran biyya Arabaa jirtuudha biyya Suudii keessa jirti YouTube illee hin qabdi. Maqaan ishee maqaa ishee amma jala maqaa YouTube isii irraan fadhee jira. Ani maqaa isillee qabadhee dhufuu wallaallee ani footoo taampinaan irratti illee kaa'uu wallaallee ani isiidhaan viidiyoo hojjetatu osoo hin taane isitti fayyadamee YouTube kiyya irratti viidiyoo hojjechuuf osoo hin taane baay'ee wanta irratti dhagahame manillee biyya Arabaa kana keessa ture qammasee hin dhufe waan ta'eef dalagaan abbaan manaa isii irratti dalagammoota dalagaa baay'ee keessa namaa gubu waan ta'eef dubbachuu qaba irraa dirqama jedheetiniin natti hin tolle malee ani guyyama arge irraa dubbachuu barbaade rabbi siyaafee sunaan jedha maayii kan xiqqisuu si rayyaan leen jalaa dhukkoo waan ta'eef natti hin tolle irraa dubbachuu har'a jeddumaan immee rayyaaniyya alhamdulillah rabbil alamin xiqqoo naa wayyaa hin rafee jira nam tokko hin jiru firdoos sallee ijoolleen hunduyyuu qaraatii deemanii jiranii ani immoo mee xiqqoo waa'ee intaltana tiramaan dubbanne nama tokkoof barumsa yoo ta'e isumatu na fayyada jedheetiniin qabadhee dhufe intalli tunillee abbaa manaa isii wajjin Suudii Arabiyaa jiraataa turanii Suudii Arabiyaa jiraatan isaan lachuuyyuu baxxaaqa qabanii baxxaaqa kiyya saniinin jette an akka inni itti idaa inni seene ani hin beeku malee baxxaaqa kiyya saniinin idaa seene teeleerraa birrii fayyadamaa ture birriin irraa fayyadamaa tureen isiin idaa keessa galte achitti biraa hafte inni mootu iqaamaa isaatiin iqaamaa qabana fakkaate akkasitti TikTok dha waan ta'eef dafee addaan citaa baay'ee sirriitti yaada isii raawwachuu hin dandeenye isii YouTube illee hin qabdi garuu ana ta'u guddumaan dhaggeeffatu malee yaadni isii garuu akkanaa galetti abbaa manaa wajjin dura jiraataa jiranuu gara biyyaa galuudhaaf ka'an gara biyyaa galuudhaaf yoo ka'an baxxaaqan isii idaadhaan ka qabame isiin galuu hin dandeenye boolla irraa biraa deebite gara biyya Arabaatitti achuma mana madabiitti deebite dalagaa fi itti fufte inni immoo gara biyyaa gale daa'imman waliin qabnetteerti ijoollee waliin qabnetteerti ijoollee isii waliin qabdutti galee akka jiru isiitii fi yaani ijoollee isii bohaarsaa isii eeguudha isiin idaa kana kafalte geessite dalaydee idaa kana kafalte geessite gara biyyaa galuudha yaanni isii garuu ka isii yaadde ta'uu dhiisiti ittuun dhiyaanne inni gara biyyaatti ka gale isillee duraayyuu wayi dhiiramu yoo jedhu dhiiramu marti tokkoo miti kana gaallee numa jira kammoo nageen irraa dhumellee numa jira akka sooliin caammaa kophee irra laaxamee irraa dhumu sanitti kan nageen irraa dhume nagayaan ala jiru baay'eetu jira rabbi irraa nu haa baraaru malee shamarran teenya rabbi irraa haa baraaru keessattuu warri biyya Arabaatti gubatanii halkan guyyaa osoo hin jenne ija namaa fuuli namaa isaan garafee waamee qarganiitiin warri dalagatanii jiruuf immoo jechuudhaaf haadha abbaa ofii bira taranii biyya ofiitti fuuyyuu warri faayidaa qaban warri biyya Arabaa jiran har'a garuu harki isaanii galu akkasiiti miti dhiira hamaa harka bu'anii warri baay'ee nama gadisiisan baay'eetu jira dhugaa rabbi ana baay'ee keessa kiyya na guba baay'ee natti dhagahama homaa gochuu hin dandeenye malee osoo waa akka godhuuf taate mucayyoo sun argadheetiin geessii gargaaru taate dasna jedha garuu biyya keessa jiraadhe isiin immoo irdaataan barbaadu guruppii banteetiin maaliif isin gargaarre maaliif idaa kana sirraan kafallee jedhanii warri isii gaafatan baay'ee jira isiin garuu ani fuula namaa dura dhaabachuun barbaadu harkiyya nama jala qabachuun barbaadu mindaan kiyya gahaadha dalagee kafaluu barbaada jetteerti rabbi isii haa gargaaru isiin jenna isii garuu dalagaa baay'ee nama gadisiisutti itti deebina goddanyaa isiitu jira isiin biyyarraa birri ofii kafaltee laalimee gara laafummaa isiin gara laafummaan isii sitti deebi'ee garuu biddeen isii sirratti cufe birri isii kafaltee biyyarraa tikkeettii murtee fi fiisa madaafiin isii deebitee fi gara biyya Suudiitti fiddee dalagataa turan wajjin dalagataa turanii amata 8 booda jette amata 8 booda inni isiin gara biyyaa gallaan isii hordofee gara biyyaatti dhufu galee goddanyaa isiisan haadha manaa isaa idaadhaan sakaalee biyyaan baa keessatti gatee isii achitti gateetiin biyyatti galee gara daa'imman isaan galle gara maatii isaan galle fuudhee sargii deggafate laalamee shamarran keenya laalamee waan nu eeggatu laalamee harki keenya akkamitti akka nu galaa jiru nuti bultii teenya ilma keenya jiruu teenya fooyyessine ne yaadna inni garuu maal yaada inde manni argame amma abbaa manaa ta'e ka maarraa godhe ilma kabiraa hin dhalcha
ilmatti ajaa qabaare laalamee dalagaa isa galee isii achitti sababa kiyyaa dhiiraa kiyyaan achitti hidhamte hin jenne haadha manaa kiyyaa ka ijoollee wajjin qabu ka hiyyummaa keessa wajjin bahe hin jenne ka rakkina wajjin argine hin jenne isii sangateetiin hin galee tabiraa taganaa ijoollummaa qabdu taganaa isaaf bakka isa barbaachiftu fuudhe. Gizee kanatti intalta namatti dhagama dhugaa rabbii mana maadaamii jiraatte amata bultii isii amata 20 diigame maal sitti dhagama yeroo kana dhugaa rabbii baay'ee si adannaqa baay'ee nama goobaziidha baay'ee nama xankaara namaati as baatee dubbachuu isiitiif osoo gariitti kilooriksii dhugdee hojjee surraan gurtu maaliif isa bichaa miti dhiiraaf jedhanii warra kilooriksii dhugan isaa warra mataan isaanii dalayni isa bichaa osoo hin taane ijoolleen isii abbaa dhabanii jiran qabeen isiin faajjamuun kisaara keessa galee idaa keessa galeera yaani isillee haadha manaatti irraa qoodatti gaafa ammaachii yoo isaanillee addaan ba'an lakkanaa mitettee hojii jiraatte mootu laalaa bultiin isii maal keessa akka jirtu hin ta'a jaalala duraanii sun hin deebi'a hin jiru wajjin jireenyi haala duraanii sun hin jiru kalas ennuyyuu isii jibbinaan nuti biraatti deeme isillee kalas jibbiti jireenyi isaanii jiru hadhaa ta'a malee jiru mi'aan akka duraanii sun deebi'een argamu kanaa jecha maal sun itti dhaga'ama odoo isin taatanii kana hoo eenyutuuf godhe isima tokkoffaa ishii gara laafummaadha intala biyya isiitii goddanyaa isiitii fuudhuun isii dirqama isiiti garuu mucayyoo sana fuuteerti yeroo isaan wal dhiyaatanii yeroo isaan yaada wal jijjiiratanii dhiira tokko eenyumaa haa ta'u abbaa fedhaa ta'an abbaa fedhaa ta'u abbaan fedhaa fedhe naanaa jedhu dubartii takka isituuyyuu abbaa mana kiyyaatu guruu dhaqu akka nama meeshaa warqii tokko bitteetiin yoo mana kee kaa'atte kalaasees yeroo dhaqa keetuma kiyyuma jette amanti dubartii dhiirri garuu hin amanaman akkasii miti waan feetannaan jedha warra dhiiraa wallaahi ani kana itti amaneetiin hin jira hin amanaman sababni isaallee ani hin beeku fedhii akkamii akka isaan qaban dubartii takka argan duuba yaadni isaanii jijjiirama haguma fedhi jaalalli jiraate haguma fedhi kabanya wajjin jiraatellee ani hin beeku jijjiiramuun isaanii nafa jedhee dhibbaan dhibbatti itti amanuun ittiin amanuu dhibbaan dhibbatti isin warra dhibbaan dhibbatti itti amantanillee of eegaa kanaanummoo gara jiraachaa amanuu gara jiraachaa amanuun dhugaa baay'ee ulfaataadha. Namni nyaataa hin dhugaa fedhii qaba namni nyaatee dhugu fedhii qaba keessattuu warra dhiiraa ani hin beeku homaa kana jechuun danda'u kana jechuun narraan eegamu waan ta'eef sababa kanaan abbaa manaa tokko itti heerumtanii gizee wajjin jiraattan akka nama meeshaa biirrii ofiitiin bitate harka keessa qabate eenyummaa nurraa hin fuudhu jedhee amanuutti ittiin amanna gaaf tokko deemuu danda'a yoo ka deemu ta'an hoo akkam ta'a maaltu na eeggata akkamitti of jajjabeessee jiraachuu danda'a okonomiinoo ani hoo gabii wayii uumachuu qabu moo uumachuu hin qabu isa duuban osoo rakkoon tokko nama mudate akkam ta'a kufeetumaa nafa harka isaa eeggadhee gizee jiraadhu isa kana gaafa dhabee hoo akkam ta'uu danda'a jettee yaaduun ammumarraa si eeggata. Ammumarraa isin eeggata keessattuu shamarran teenya shamarran Oromoo baay'ee abbaa manaati irratti warra ofiiti irratti hirkatanii jiraachuu baay'isan argitanii yoo turtan shamarran biraa biyyuma keenyaa ta'anii shamarran warra amantii biraa qaba warri mootuyyuu saba biraa ta'an baay'ee xankaarradha yuutuubii kanarratti mee ilaala shamarran Oromoo hin jirtu dhugaa rabbii hin jirtu garuu shamarran biraa hoo baay'eetu jira warri chaanaalli isaanii guguddatee kuma dhibbaa ol taretu jira. Kenna garuu gana warra jajjammaaritu jira isaan yuumee jabaadha dalagaa isanuu yuumee walaa jajjabeessinu subscribe walii haa goonu isiniin jedha daawwattoota kiyya wal bira haa dhaabbannu isiniin jedha shamarran ekonomiillee ta'ee beekumsallee of dandeenyee jiraachuuf of dandeenyee eenyumarraayyuu abbaa kennarrallee obboleeyyan kennarrallee abbaa manaa kennarrallee osoo kabaanu taane akka dhaabbannee jiraachuu dandeenyu nama san dhaabne kalaas jiruun keenya achirratti akka dhaabbate akka nuti hin fakkaanne intaltu yoona akkaawunti mataa isillee akka qabdu nuti hin fakkaatu. Daawwattoota kiyya isii yoon abbaa manaa isiitti kalaas yoom wajjin jirti yoomuyyuu isii gatattee yaaddoon isiin garuu inni gatee mala isaa laallateera yoo birri isiin dalagaa turte inni gata rakkabee waan fedheen godhu ta'e har'a laalame isiin carraa isii eeggatu maal fakkaata yuutuubiin isillee ganaa amma bante ganaa 1,100 maali sabskraayibiin isaa kafaluufiin eegalle yoona tiktook illee amma bante sababa aara isaatiin qabante na fakkaata iyyuu waa'ee isaa karratti haasoftu bicha arge waan akkanaatirraa faa'eenyu ekonomiilleen beekumsallee dandeettii adda addaatiin miidiyaan tolee jira gizee amma mana barumsa gallee baacaa jennee barachuun nurraan eeggamu beekumsallee yoo ta'e aliif jennee quraan mana masgid deemnee barachuun nurraan eeggamu guruppii seennee barachuu dandeenya kanaa miti yoo jennee barumsa beekumsa keenya guddifachuu barbaanne immoo guute namni beekan marti yuutuub irratti miidiyaarra guuteera warri beekumsa isaanii sirriitti guddaa ta'e sarchi goone interviyuu isaanii alaallu akkamitti xiqqarraa kee gara guddaatti akka dhufe namni
warri beekumsa guddaa qaban warri dandeettii guddaa qaban yoo hin baranne jennee waa'ee YouTube kana amma nama kenna baay'ee kabbaadha na wajjin iyyuu baay'ee ulfaata YouTube fanu jechuun baay'ee ulfaata isaan biratti nama kenna biratti garuu qallaadha keessattuu namni xiqqoo ingiliffa dubbisuu dandeettan sartii yoo gootan wanta barbaadan tokko wanti isin rakkoo ta'e tokko sartii yoo gootan mata duree isaa barreessitanii kun Amaariffaan siibaa warri biyya keenyaa ka hojjate kun afaan Oromootiin nuka jiru hin jira afaan Oromootiin hin jirre ingiliffaan wanti hin jirre jiru hunduu guutee jira dubbiftee sirreeffatta mee amma nam tokko dhiifama naa godha daawwattoota kiyya keessayyuu YouTube akkamitti akka banachuu barbaada akkamitti akka banannaa fi himii namnaan jedhu baay'ee jira ani ganaa takka jedhee kasii himu warri hime likkii rabbii kanan qabu warrummaan himee yoo lafa guuteera anu namarraa laalee anu viidiyoo laalee banadhe nam tokko naan banne daawwattoota kiyya viidiyoo Abdul App Abu Gidaa miidiyaan jira Abdul Mobile App jira warra keessattuu Abu Gidaa miidiyaa fi Abdul Appin sirriitti waa'ee YouTube barsiisan jara san ta'anii ilaalan wanti jala tar tokko hin jiru YouTube keessaa wanti dhibu tokko hin jiru ajatte gaaf jammartee bantu raqee haga inni birrisii kafalu deemutti wanti hundi guutame sirraa'ee jira yaa jaran beekumsaa horannu biyya arabaa deemne sarraatanyaa taane mal namaa hojjannee galuu bicha osoo hin taane waan tokko irraa fayyadamne haa gallu alhamdulillahi rabbil alamin anamma dalagee kuyeeti birri bicha fidadhee nuuni YouTube kana fidadhee dhufe beekumsa fidadhee dhufe YouTube kana yoo ani goobazii ta'ee xankaarraa ta'ee isin irratti kadalagu ta'e akkuma gaafa san achii birri damoos argadhu san asillee argachuu danda'a amma alhamdulillahi kunu biyya arabaatti deebi'ee deemuu nan eeggatu isinii gara jedhee abdii qaba daawwattoota kiyya haa jabaannu haa wal jajjabeessinu daawwattoota kiyya shamarran ekonomiin dhufaa dandeenyu isiniin jedha beekumsaan dhufaa dandeenyu isiniin jedha nama jalatti hirkannee jiraachuu haa dhiifnu isiniin jedha harka wal qabannee walaa guddifnu isiniin jedha inshallah rabbi mootu nu bira jira nu mootu haqa namaan tuuñu namatu haqa keenya tuqa yoo kana jedhu dubartiin nama miitu jirtu jechuu kiyyaa miti dubartiillee ta nama miitu ta dhiira shawwaddee mul'ichi goota biraa deemtu baay'eematu jira biyya keessa biyya alaa dhiisatiin garuu kana jechuun immootu baay'inaan yeroo baay'ee shamarrantu miidhamaa keessattuu shamarran biyya arabaattu miidhamaa jira kanarraa immootu bilisa ta'uuf of eeggannoo nu barbaachisaa abbaa fedhe haa ta'u eenyumaayyuu warra kennaa obboleeyyan ta'ennayyuu amanuu hin qabnu dhiira carraa inti nu fidee dhiisatii keessattuu keewwiyyuu hin jiru bakka namni amanamu hin jiru yeroo amma of jajjabeessuuf dandeenye jiraachuun nurraa eegama isiniin jedha daawwattoota kiyya haga ammaa raajii turuu keessanii guddaan isin jaaladha guddaan isin kabaja rabbi isin haa jaalatu rabbi isin haa kabaju isiniin jedha mee isin immootu yaadni kee kun gaariidha yaada gaarii nu gorsite warri naan jettan koomeentii jalatti yaadni kee kun itti nu haafuu gorsa kee kana nu fayyada itti fufii nu gorsi yoo jettan itti fufaa torbaanin guyyaa itti godhee torbaanin guyyaa tokko ta'e guyyaa lama ta'e qabadhee isinii dhufa gorsa adda addaa mudannoo namarra ga'e mudannoo adda addaa qabadhee isinii dhufa lakkii kanaa miti akkuma kee biraanki makeetu nu gammachiisa biraanki makee qabadhu nu kootor naan jettallee jiraattan ishi yaadni keessan baay'ee na gammachiisa koomeentii keessan ni dubbisa baay'ee na gammachiisa baay'ee na bashannansiisa baay'ee na jajjabeessa hojiidhaaf isiniin jedha daawwattoota kiyya yaada keessan isinirraa dhageeffadhaa itti nuuf jentan itti fufa lakkanaa miti koomeentii biraanki keetii fi wantoota nama bohaarsu wantoota nama bashannansiisu qabadhu kootoo jettanillee alleellaachu isinii jira isiniin jedha daawwattoota kiyya dhiifama afaan Oromoo afaan Amaariffaa keessa makuu kiyyaaf dhiifama isiniin jedha haga ammaan hojii turuu keessaniif guddaa galatooma isin jaaladha isin kabaja like share subscribe gochuun hin irraanfatin isiniin jecha ani gamanumaan xumuree jira isin immootu nagaa naataa fayyaa naataa bye bye